Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota kiyya har'aan tana keessummaa takka harka qaba. Keessummaan harkaa qabu tam yoo jettan hedduu tokko karaa irra yoo argu beektan namni jeneraal jedhaanii jiru ture. Sila jeneraalummaa akka biyya keenyatti ajajaa waraanaatti hin beekna. Hagam dhugaa hagam dharaa afaan isaa irraa dhaga'uu barbaada. Nama hedduu jeneraal jedhaani. Kan namni gariin ammoo maqaa isaa gabii waan jedhu tokko dhadhagaa. Hagam dhugaa waan jedhu afaan isaa irraa dhageenna. Kanaafuu keessummaa addaa ta'ee mana kiyya dhiyaatee jira. Karaa gaaffii walumaan deemna. Jeneraal. Inni gaaffiin kun dura daawwattoota kiyya kana dubbisi. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa nagaaluu keessaniif intervii kanaaf inni nagaafachuun isaa baay'ee gaarii galatooma. Gaaffiin keenya akkuma itti fufee jira. Karaa irratti yoo si arganii jeneraalii maalii siin jedhanii jabaa maal jennu ani baasawee jabaa miti jabaa rabbi alamaati. Akkuma caaluun jedhe sanii beeka furdachuu keenya sin ooli yaanni gaafa yaanni nu guutee akkuma jedhamu sanii ani jeneraal jechuun akkuma beekamu wanni ani keessa hin dabarre hin jiru. Wanni isin argitan kun dhiiga kootii waan dhufeen qaba. Mana hidhaa diinqa ture. Mana hidhaa diinqa ture dhugumaan daarii galaan ture. Mana hidhaa diinqa ture dhugumaan isatu gadoo bushaadha. Bushaa qaba garaa digiriin isaa digirii 100 lafa mana hidhaa diinqa ture dhugumaan jedhu. Lafumatiin irratti soo safarree masaafintii gabbarree nama samii bu'e takkaan agarree bineensumarraa bineensi tarree abiyyooti dabarree. Ani gogogaan afiddaati. Goota garaa abiddaati. Kaumaan sodaanne konaan godaanne tokkocha wajja galu kamanaan duuro galu kaumaan sodaanne Asamarratti gaaffii si qaba asirratti. Walaloolee hin dandeessachaa tokko dhaga'e. Yeroo hedduu namni sun walaloo danda'a waan jiru tokko dhagaa ture hagam dhugaa inni sun. Walaloo takkaa lama nuu jechuu dandeessaa? Jechuun danda'a. Rakkoo qabu. Jeneraal Janteelaa ammoo nama kamiinuu agirmeentii qaba. Eenyutti qaba guddaanu. Jeneraal tuqaan jaalatu tuttuqanii halagaa waccisiisee akkasiin bira torbaan lamaan baranaa takka takkaan isin hima dhageeffadhaa jiran. Gaafa lola ijoollee baallee akaakayyuu irra ilaalee bosona seenuu yaale. Bosonni mana gootaa, bosonuu nyaata gootaa, osoo manaan bahe maaf qabsaaf gootan. Lafaa kaaniin geeraru lafeeteen natu goota, gootummaarree dhaloota waanyitee atta gootan. Waanyitee atta gootan. Walaloon uummanni baanu sun taana jechuudha. Geerarsaan susukkuumnaa. Mee maqaa jeneraalummaa kana jalqaba irraa kaasee mee na tafsisuu yaali. Daawwattoonni kiyyaallee asumaan haala geeffatanii hawaasa addaan baase. Jeneraalummaan kun tokko waree eegamnee osoo maal hin taane yookaan wayit makamee maal hin taane ol bahee mul'annee maal jedha. Keessi koo ani osoo gubbaa miti keessi kiyya WBO. WBO. Anaa miti haati manaa kiyya akka garaa qabdu WBO. Amantus amanuu baattus WBO keessi kiyya miirri kiyya keessi kiyya. Maal jechuun WBO jechuun? WBO jechuun ka hiika beeku itti hiikasaa haa hiikatu. Kuni waan dhufeen qaba. 1974 WBO bosona seenan ka beekuu qabdu. Goobani daacee biyya gurguratee jechuudha. Waggaa 45 waggaa 45 yoo sobee barnoota illee baasee nama bakka guddaa ga'e miti. Nuuf oolchaa nama siyaasaatii illee miti. Beeki uffanneeti beekuu qabdu. Waan dubbannu ammoo baay'eetu jira. Silaa baay'ee dubbannaa
beeki Oromoon mul'attu Oromoo yoo xiqqoo mataa ol qabattee diina godhatti. Waa dubbachuutti yoo kaate diina godhatti. Oromummaan tun daabboo miti yookaan waan suuqii bitanii miti kaardii miti jennee dhuffannee garaa keenya keessatti nama kamiinuu wajjin xiqqaa guddaa kabajinee wajjin jiraannu. Akkasii nuti Oromoo wal haa qabannu, wal haa jabeeffannu, rakkataa walii wal bira haa dhaabannu. Amma asumaan gaaffii isin gaafadhu waan xiqqoo naa ta'e jira. Alaabaa isin biraa tana akka isin kaastanitti bara gobana daachee bara milikisan irraa bosona seennechaa jirtanii. Abaa duriitiif taammaa tana maal tatte godha? Taammaa tuni dhugaadhaa dhugaa na gaafatte. Ta duraa suni beeki Oromummaaf dhiiga Oromooti harka muraa anuleetiif harka kutaa ayyooleetiif Jeneraal Taaddasaa Birruu Agarii Tulluu Waaqoo Guutuu Koloneel Aliyyi Cirrii gootota Baacaa Dabalee Hasaffaa Shaaroo Lammii ijoollee New Generation kakka Haacaaluu Hundeessaa kakka Daadhii Galaan baay'ee baay'ee kanneen himeen fixu kan akkanaa kunniin itti dhumatee fuudhan garuu Oromummaan kun kabeekutti ammoo dhiiga kan beekneef ammoo baacootti fakkaata. Wanni bosona seenamee waggaa 40 haganaa laaqqamee kamma hattuu ta'e. Azawee kammaa kun hattuutu keessa gale kan Oromoo dhugaan dubbatu yoo guddate 100% keessaa 5%. Achirra gaaffii takkaan isin qaba. Obbo Jeneraal Abaawwan bosona hafee fi kagale keessaa isin garee kam waliin jirtan? Ani yoo mukeessa kiyyaa himee ture WBO anaa miti ka haadha manaa kee garaa jiru WBO jedheen. Amma WBO sun akka yaada keessanirraa hubadhutti akeekni isaa warra hafe jechuudha. Warra hafe sana akeekaa jechuudha. Qorraan roobaan waxalamaa jiru san nuuf jedhaniiti. Baay'ee dhiirtii biyyi diina hin qabne biyyaayyuu miti beeku. Baay'ee atumti mataan keetu yoo diina hin qabaanne dhiiraayyuu miti. Dhiirti xilaata qabdu dhiira jirummaa isaati. Yoo xilaata hin qabne atiin rafaa dhiirtaa beeku. Yookaan homaa jettuu hin jirtu iyyuu. Yoo xilaata qabaattu of eeggattaa beeku. Reedii taate. Mootummaa biyya bulchuu kanaan dhiira jechuu dandeenya. Xilaatti isaa hedduu jira. Dhiira jechuu hin dandeenya. Akka gurbaan jedhee dabarsanitti silaa nama jiran jajjuun hin ta'uumi. Booda galee dhagaatu kadduu jajjuu wayyaa kan jennu sani kun amma duraan nabiyyi jennee beektaa. Amma sabiyyoo jenne keessatti beektaan qabamna waa hedduu taana. Namni sabiyyoo qabeetaa. Ati beekuu qabdaa beeki inni maal karaasaa jirurraa kan hantuuta mana keessaa dadhabnee jechuun beektaa miti. Hantuuta mana keessaa beektaa darbate burcuqqoo isaa qaba. Burcuqqoo qaba. Burcuqqoo cabsitaa beeki. Isa dha'u jettee burcuqqoo cabsitaa beeki. Biyya takka laal tan darzana bite. Darzana tokko bitaa malama jira osoo hantuutaan haadha. Maali beektaa kana jechuun beektaa bira hiika ittiin godhatanii nuti kan nama raasaan dadhabne beektaa. Hantuuta mana keessaa hantuutni mana keessaa maali beektaa yoo si dha'uuf darbatte maal taate beektaa burcuqqoo caba. Dhugaa. Kana jechuun beektaa nama hedduu nama baay'ee Oromoon guzoomtii gaangeeyyoo dhalte malee garuu dhalteanii kan jiru barri darbee kan xixxatu dhiite jedhanii jedhe. Amma baddaa loomiin hurrumaa bakka amma jirru kanarra dhaabanne mootummaan kun waggaa hagam bulchasaniif fakkaatame. Mootummoonni hedduu akka jeneraalummaa keessatti jetti. Mootummoonni hedduu Haile Sillaasee, Teediroos Yohaannis Zoodituu, Mangistuu Hayilemaariyaam. Abiyooti kaasa'uun. Ani akka kootitti akkas jedha. Abiyooti kaasa'uun isa jedhamu kuni yoo xiqqaate beeki hardi foorti meeqa bulche yoo xiqqaate gara waggaa 10 deemaa jirama. Oromoon surreen takka Oromoo keessatti Itoophiyaa keessatti surreen takka birri 5,000. Ammaan tan. Ammaan tan. Qoqqoriin duraan Itoophiyaa keessatti birri 2 nyaannu amma birri 50 galte. Jireenyi Itoophiyaa keessatti abbaan kee gidiraan kan gidiraan abbootiin haadholee kenna waliin hin bulu. Nam tokko waa meeqa keessa namni yoo xiqqaate baarza fi qadhatan muka ati qabate biqiltuu ati qabate baqa meeshaa kan kee waan ati qabdu si gaafatanii interviitii godhanii isaan qadhatan. Kanaaf Oromoon kenna walaa jabeessinuu walaa guddifnuu walaa qabannuu diina walitti hin taanuu
walaa jabeeffannu. Thank you. Itti fufee jira akka itti fufee jira. Galatama.